Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama kam ooltan sagantaan raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegalee kan har'aaf qixeessineen dhimma hojjettuu baankii ajjeefamtee reeffa ishee bineensi nyaatee jedhamte obboleessa dubbisneerra. Uummati yaa'ee hin bu'aa. Isa booda maaltu ta'e Adaanachitu du'ee maal taatee duute nama tajjeesee ishi meerri immoo reeffi ishee hin jiru. Waraabessatu nyaate. Poolisiin Finfinnee tiktaakaroota safuu fi duudhaa cabsan jedhee to'achuu itti fufu. Ka'umsi isaa seeruma biyyattiiti. Nuti tarkaanfii kana cimsinee itti fufna. Hawaasnis waan danda'een hojii poolisiin hojjetu tumsuu qaba. Odeessaalee gaggabaaboo fi ispoortii dabaaluun sagantichaa Firaa'ol Balaayii dhiyeessa nu hordofaa. Hojjettuun baankii daldala Itoophiyaa damee alaltuu Adaanach Kumsaa jedhamtu ajjeefamtee reeffi ishee bineensaaf kennamuu poolisiin ibse. Taateen kun akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa muddee 6 bara 2018 halkan naannoo sa'aatii 3tti raawwatamuu poolisiin BBC'tti himeera. Obboleessi miidhamtuu kanaa Kaasaawun Kumsaa naannoo Buraayyuu jiraatu waan ta'ee ture akka dhaga'ee fi kanaan dura obboleettiinsa yaaddoo qabaachuu himattee akka hin beekne ibseera. Akkatti waan mudate dhaga'ee waayila koo Biraanuu Gammachuutti himeera. Dhaggeeffattoota keenya odeessi kun miira isin jeequ mala. Silkiin ishee nu didee jedhanii obboleessi keenya tokko biiroo kana hojjetu isheetti dawwalan silkii ishee nu didee na dawwalanii isa booda akka jarraa bakka maaliif jedhee mucaasee dawwalee gaafa deennaan inni silkiin irraan kaasu ture bakka namni koosnatu toluu deennaan bakka nan deeme ishee barbaacha addunyaa wajjin deemne Sandaaffaa deemne gaafa Sandaaffaa deemnu poolis xaabiyaatti nama wajjin walitti buuteedhanii nutti mana akka nu hinnaan itti natti fakkaata. Wanti jiru gaarii kan taane nutti himee makiinaa nurkaa fuudhanii gara mana ishee deemaadhanii gaafa nokkeettiin taate kana dhageenye isayyuu isa bulee oolee sa'aatii 7 keessaadha kan dhageenye nuti kan adda baafannee kana ta'uusaayyuu. Isin eessa kan jiraatte magaalaa Finfinneedha? Gara Buraayyuu Kattaadha kan hin jiraadhu jireenyaan. Obboleessa Quxisuu tokkotu jira. Inni biiroo Oromiyaa irraa hojjeta, biiroo fayyaa irraa hojjeta. Isaaf dawalan Quxisuu sanaaf dawalanii inni immoo natti dawalee wanta akkasii jiraannaani. Annan naqaate nu Finfinneen anis raayidii qabadhee kaaraa nama wajjin walitti buute fakkaata jedhanii annee dhaqee ilaala malee naan bakka an dhiisan si duukaan jiran immoo gara magganaan jira iddoon ta'eefi anas dursee gaa dhiisa qeenu baddaa jennaan innis na duukaa dhufe. Gaafa poolis xaabiyaa geenyu poolisiin egaa wanta jiru anaan natti muusuraati isa gaaddinyaa qosana ol gasheedhee ni gara mana si deemaa jedhee mana gaafa geenyu uummati yaa'ee hin bu'aa. Isa booda maaltu ta'e Adaanachitu du'ee maal taatee duute nama tajjeesee ishi meerri immoo reeffi ishee hin jiru. Reeffi ishee akkam ta'e waraabessatu nyaate. Waan nuti agarsiisaa illee hin qabdan waan tokkoyyuu hin qabnu kas jedhamne. Amma kanaan isa booda ijoollee ishee fudhannee gara poolis xaabiyaa gaafa dhannu poolis xaabiyaan wayyaa ishee fuudhee nutti agarsiise. Wayyaa kana beektu kan ishee ta'ennaan wayyaa ishee tannee wayyaa mana duraan beennu ture. Baankiinis hojjetonni hundumtuu duukaa turan nu duukaa turan isaanis wayyaa kana yeroo hundumaa uffattee dhufte irratti beeknanii lafa isheen itti duute immoo nu geessaa ittiin jenne isa booda gaafa nu geessanii achittis iddoon sun iddoo hadhaabaa iddoo namni illee baay'een sochooneedha iddoo caakkaadha iddoo diichiin magaalaa sana direeni ittiin godhudha iddoo baay'ee gadi fagoo sodaachisaa ta'edha. Makiinaan bakka hin galledha? Makiinaan hin gala. Duraanillee doorsiin akka irra deddeebi'ee ishee ragaa ture akka maatiitti himatee dubbataa turani. Quba qabduu kanas maatii keessaa eenyutti himani? Waan tokko nama tokko maatii hundumaa wajjin jirramma kun hundumtuullee namni tokko waan tokko namni quba kana qabu hin jiru. Nama sanas namni qaamaan beekus hin jiru. Nama seenamma jettu kana namni qaamaan beekus hin jiru. Namni silkiisaa qabus hin jiru. Silkiisaa fi nama kanas odeeffannoo isaa erguma dhannee rakkina kan irratti dhageenya malee isaati takka namata kana beeku hin jiru. Isaan dura isheen abbaa warrummaanis jaalalaanis nama duukaa jirtu waan akkasii quban qabdan isin? Quban qabnu waa tokkoyyuu quban qabnu. Isa irratti dhageenye garuu odeeffannoo magaalaan gaafa dhannee dhaggeeffannoo achuma ijoolleemti poolisoonnis ollaa ishee kan jiraatanii namni kun hin dhufaa yeroo dhufu nagaa hin kennuufi akka lolaa ture ishin hin beektanii nuyi dhageenye nutti hin himneti mucaan kun bakka rakkina ta'e yeroo hundumaa baay'ee jabna seeraan kan ka'e nama tokko obbolaa koos rakkisu maatii koos rakkisu waan baadha waan jettu tokko of keessaa qabdi. Isa booda kanarratti dhageenye nuti wal baddeessanii amma galgala immoo mucaasee gaafa dhaggeeffannu mana baankiitiiti
birrii irratti akka wal caqacaqaa turanii sanada wayii naafarramii yookiin immoo naabaati jedhee akka inni caqacaqaa ture siin farramunnaan isarratti akka inni hedduu lolee achiillee isa aartee dhuftee kun bakka hojiidhaan aariisuu sosaati namichi kun jettee aartee akka maskootii cabsite illee mucaa xinnoo tokkotu nutti himaa ture. Mucaa xiqqoo jechuun kan isheedha? Bakka hojiidhaan kan ishee ta'e. Waggaa meeqa mucaan? Innaa nutti mijannee immoo maal aartee immoo gaafannu nutti siin himtuu nun jette isheenis mucaan xixinnoo seetuni wanti kun kanarrattiidha natti fakkaata amma gaafa teenyee yaadnu sanada nuuf farramidha akkasumattidha kan tilmaamne. Qajeelcha poolisii magaalaa Sandaafaa Bakkeetti itti gaafatamaa kutaa qorannoo yakkaa kan ta'an itti aanaa koomaandar Nigaatuu Alamuu BBCtti akka himanitti ajjechaan kun magaalaa Sandaafaa Bakkee bakka Gomaaxaa jedhamutti halkan sa'aatii 3tti kan raawwatamedha. Shakkamaan yakka kanaas barbaadamaa akka jiru ibsaniiru. Namni gocha kana irratti raawwatee jedhamee shakkamu Tsaggee Asaalifoo Boontee jedhama. Wanni ta'e maali? Mee akkaataa yakkichaa natti himaa. Yakki amma yeroodhaaf qulqullaa'aa jira. Akka amma odeeffannoo qabnutti gwaaddanyaa ishii ture. Hariiroo jaalalaatti wal qabata. Hariiroo jaalalaatti wal qabata waliin turanii galgaluma kana naannoo sa'a lamaati hoteela yeroo san jedhamu keessa waliin turanii nyaata ajajatanii nyaatuma ajajatan irratti illee walii galuu hin dandeenye gidduudhaan adda kuttee baate adda kuttee erga dhiistee deemte booda innis waan nyaata kaffalame san hin kaffale fakkiidhuma san irrattuu birrii nuti darbee deemte hojjettoonni sana booda duuka bu'ee deeme konkolaataa kaafatee karaatti itti qaqqabee konkolaataa dura qabee dhibannoo jedheeti erga konkolaataa keessatti booda waliin deemanii tamma fuudhee naannoo Gomaaxaa jedhamu kana geesse naannoon sun magaalaa keessaa gadi ba'ee jira rasaasni dhagaamee ture naannoo san namoonni jiran naannoo sanitti jedhan yeroo saniif sana booda ofirra deebi'ee kara magaalaatti deebi'ee kan jedhu kaasanii sana booda namni yonnoo jedhes hin jiru amma ganama kan argame jechaadha. Ganama yeroo argamu reeffichi waraabessa nyaatamee jira dhimmichi jiru kana dhimmi amma qorannaarra jira shakkamaanis hordofamaati kan jiru. Shakkamaan hanga ammaan to'atamne? Hanga ammaan to'atamne shakkamaan yeroodhaaf yonnoo jedhee jira hordofamaa jira yonnoodhani. Mootummaan Itoophiyaa dhiyeenya kana fayyadamtoota miidiyaa hawaasummaa irratti tarkaanfii fudhachuu eegaleera. Keessattuu magaalaa Finfinnee keessatti poolisiin torbee darbeerraa eegalee namoota qabiyyee duudhaa fi safuu hawaasaa biyyattii faallessan dabarsuu jedhu to'achuu ibsaa jira. Qajeelcha waliigalaa poolisii Finfinneetti itti gaafatamaa quunnamtii uummataa fi koominikeeshinii kan ta'an Koomaandar Maarqos Taaddasaa tarkaanfii fudhachuurraan waan isaan ga'e BBCtti ibsaniiru. Habtaamuu Xibabuutu dubbise. የዚህ እርምጃ መነሻው ህግ ነው። ከማህበረሰቡ ባህል ሞራልና እሴት ተቃራኒ የሆነ መልእክቶችን በየትኛውም አይነት መልኩ ማስተላለፍ ወንጀል ስለሆነ ka'umsi isaa seeruma biyyattiiti. Ergaawwan faallaa duudhaa aadaa fi safuu hawaasaa ta'an karaa kamiinuu dabarsuun yakka waan ta'eef asirratti yeroo garagaraatti akeekkachiisa kennuun namoonni itti fayyadama miidiyaa hawaasummaa isaanii ni sirreessu irraa baratu kan jedhuun yeroo kenninee turre. Haa ta'u malee suduudaan rakkoon kun dabalaa deemee sadarkaa hammaataarra waan ga'eef dhiyeenya kana namoota yakka akkanaa raawwatan irratti tarkaanfii fudhachaa jirra. Kaleessas namoota kutaa magaalaa Boolee naannawa Boolee bulbulaa jiraatan 2 fi jiraattota kutaa magaalaa Nifaas Silkilaaftoo naannawa Jamoo 3 ta'an 3 yakka wal fakkaataa waan raawwataniif poolisiin to'atee qorataa jira. Torbee darbees namoonni karaa TikTok ergaa wal fakkaataa dabarsan to'atamaniiru. Namoonni tarkaanfiin irratti fudhatamanis jiru. Nuti tarkaanfii kana cimsinee itti fufna. Hawaasnis waan danda'een hojii poolisiin hojjetu tumsuu qaba. በተቻለ አቅም ግን ህብረተሰቡ ከፖሊስ የሚሰራውን ስራ ማገዝ ይኖርበታል የሚል መልእክት ነው። Poolisiin magaalaa Finfinnee shakkamtoonni nuti miseensota waldaa seexanaati nu fakkaadhaa jechuun to'ataman Zaharaa Mahammadii fi Fatiyaa Eeliyaas akka jedhaman ibseera. Dhimma kana Koomaandar Maarqos akkanaan ibsu. ማህበራዊ ሚዲያውን እንግዲህ ሁላችንም እንደምንከታተለው የተዘጋጀው መልካም ነገሮችን እንድንቀያየር እንድንለዋወጥ ሚዲያን hawaasummaa pilaatfoormii irratti barnoota waliif qoodan kan tokko waan beeku isa kaaniif irratti qoodu ta'uu qaba. Kanaaf akka uumames ni hubanna. Namoonni gariin garuu wantoota hin barbaachifnee fi yakka ta'aniif itti fayyadamaa jiru. Namoonni kaleessa kutaa magaalaa Booleetti to'ataman kunneen fakkeenyaaf kallattiidhaan nuti miseensota waldaa seexanaati yoo kanatti makamtan maallaqa ni argattu jechuun ergaa yommuu dabarsani kan argaman. Kun ammoo amantaa aadaa akkuma waliigalaatti duudhaa keenya waliin faallaa kan ta'edha. Wanti kun hawaasa mufachiiseera. Yaadaawwan poolisiin yoom tarkaanfii fudhata jedhan irra deddeebiin dhagahamaa turan.
jiraattonni magaalichaa bilbilanii maaliif tarkaanfiin fudhattan nuun jechaa turan. Namoonni miseensa Illuminaatii yookiin waldaa seexanaa akka ta'aniif affeeramuun guyyoomsuun yookiin yakki biraan irratti raawwatame gara waajjiraalee poolisii deemuun odeeffannoo kennuu danda'u. Poolisiinis odeeffannoowwan dhiyaatan fudhatee erga qulqulleessee booda tarkaanfii ni fudhata. Hanga aadaa, jiruuf jireenya, safuu, duudhaa fi amantaa hawaasaatiin faallaa ta'etti tarkaanfii akka fudhannu hawaasni akka hubatu ni barbaanna. ይህን በሚያደርጉ ጎጦች ላይ የተጠናከረ እርምጃ እንደምንወስድ ማህበረሰቡ እንዲረዳ እንፈልጋለን። Nuti akka Ameerikaatti osoo hin taane akka Itoophiyaatti jiraannaa kan jedhan Komaander Maarqos ergaawwanii fi yaadota faallaa duudhaa fi safuu hawaasa keenyaa ta'an akka waraana nurratti banametti fudhannaa jedhaniiru. ጠላቶቻችን በተለያየ አይነት መልኩ ነው ከኛ ጋር ጦርነት የገጠሙት። ይሄም አንዱ ጦርነት መሆኑን መገንዘብ ይኖርብናል። ትስስራችን diinonni keenya kallattii adda addaan maloota garaagaraan waraana nurratti bananii jiru. Kunis waraana tokko akka ta'e hubachuu feesisa. Walitti dhufeenya keenya tokkummaa keenya laaffisuuf ergaawwan adda addaa safuu keenya cabsan dabarsu. Namoonni keenya ammoo beekaniis haa ta'u osoo hin beekin isaanirraa arganii kana raawwatu. Kun kallattiidhaan waraana nurratti baname ta'uu hubachuu qabna. Duudhaa fi safuun keenya kabajamuu qaba. Nuti Itoophiyaanota, Habashoota, gonkumaa Ameerikaa yookiin kaan ta'uu hin dandeenyu. Kana hubannoo keessa galchuun barbaachisaadha. Asirratti maatiin, dursitoonni amantaa fi guutummaan hawaasaas dhimma kanaan wal qabatee ga'ee irraa eegamu bahachuu qabu. Keessattuu maatiin miidiyaalee hawaasaa ijoolleen isaanii fayyadaman beekuu, hordofuu fi to'achuu qabu. Ijoolleen wantoota sammuu isaanii madaalle akka hin daawwanneef hordoffii cimaa gochuu qabu. Namoota dhuunfaas ta'ee gareewwan wanta faallaa aadaa, safuu, duudhaa fi amantaa keenyaa ta'e miidiyaa hawaasaa irratti qoodan karaa kamiinuu hin obsinu. Tarkaanfiin keenyas cimaa ta'a. በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚለቁ ግለሰቦችም የሆኑ ቡድኖች እርምጃችን የተጠናከረ እንደሚሆን ደጋግሜ ልመግለጽ እወዳለሁ። Dhaggeeffattoota keenyaa gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Ameerikaan meeshaalee waraanaa doolaara biliyoona 11 baasuu Taayiwaanitti gurguruu fi gurgurtaan meeshaalee waraanaa kun garuu Koongiresii Ameerikaan ragga'uu qaba. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp marsaa Waayit Haawus erga deebi'anii as si'a lammataaf meeshaalee waraanaa gurguraniiru. Ogeessi fayyaa qoricha qaama hadoochuun itti yaadee dhukkubsattoota 30 summeessuun namoota 12 ajjeese hidhaa umrii guutuun adabame. Manni murtii magaalaa baha Faransaayitti argamtu Beesaankoo jedhamtu Frederick Picheer wanta dhahannaa onnee dhukkubsattoota gufachiisu itti kennuun faaluun balleessaa itti mureera. Ministeerri muummee Awustiraaliyaa Antoonii Albaaleez jecha jumlaa dilbata darbee Yihuudoota ayyaana irra turan irratti raawwatame hordofee mootummaan isaa haasaa jibbiinsaa irratti tarkaanfii cimaa akka fudhatu dhaadate. Dhukaasa abbaa fi ilmi bakka uummanni qarqara galaanaa boondii jedhamutti walitti qabamee jirutti bananiin yoo xiqqaate namoonni 15 ajjeefamanii ture. Hooggantoonni biyyoota gamtaa Awurooppaa qabeenya Raashiyaa biliyoona 100 lakkaa'amu akka hin sochoone ugguranii turan Yukireeniif liqeessuu fi dhiisuu irratti murteessuuf Biraasels irratti marii guyyaa 2 eegalaniiru. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessa biraan pireezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Taaddasa Warada Maqalee irraa gara Finfinnee imalanii wayita jiranitti gareen TPLF tarkaanfiin mootummaa federaalaa waliigaltee Piriitooriyaa balaa hamaaf kan saaxilu jechuun himate. Hamza Hussein. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Leetanaal Jeneraal Taaddasaa Warrada mootummaa federaalaa waliin mari'achuuf Finfinnee jiru. Bulchiinsi yeroo Tigraay ibsa baaseen Taaddasaa Warrada jila isaanii waliin aangawoota mootummaa federaalaa waliin mari'achuuf Finfinnee dhaquu eere garuu eenyu waliin akka mari'atan addatti hin ibsine. Bulchiinsa yeroo Tigraay waggaa 3ffaa waliigaltee Piriitooriyaa irratti haalota jiran wayita mari'achuuf gara mootummaa federaalaa dhaqu. Gareen TPLF ammoo ibsa biraa baasuun tarkaanfiin mootummaa federaalaa waliigaltee Piriitooriyaa balaa hamaaf kan saaxilu jechuun himateera. Waliigalteen Piriitooriyaa tajaajilaawwan barbaachisoon dafanii akka jalqabaman kan eeru ta'us ammas raawwiin isaa garuu fagoorra jira jedhame. Ammas Tigraay lixaatti namoonni buqqa'anii jiran furmaata argachuu dhabu. Akkaataa waliigalteen qaamotiin hidhatan miseensota raayyaa ittisaan ala ammas hidhattoonni kaan jiraachuun waan furmaata dhabe keessatti kan ramadamanii jiranidha. TPLF ibsa kaleessa galgala baaseen dhiibbaan dinagdee mootummaa federaalaa fi baajetii hir'achuun naannichatti rakkoo dinagdee fi namoomaa hamaa uumaa akka jiru ibse. Kun ammoo waliigaltee Piriitooriyaa sadaasa bara 2022 taasifame gaaffii keessa galcha jedhe. Mootummaan federaalaa ji'oota lamaan darbaniif baajeta mootummaa Tigraayiif hin ergine jedha ibsi kun. Sababa kanaan naannichatti tajaajilli fayyaa, barnoota, dhiyeessii bishaanii fi kanneen biroo rakkisaa ta'uu eere. Hooggantoonni Tigraay akka BBC'tti himanitti
gara ji'a lamaaf bajanni mootummaa federaalaa irraa hin ergamne. Mootummaan federaalaa herrega baankii dhaabbilee effort yookiin fandii deebisanii dandamachiisuu Tigraay cufuunis sochii dinagdee naannichaa irratti dhiibbaa guddaa akka geessise ibsicheereera. Daayirektarii boordii effort Dr. Abrahaam Takaste torban darbe BBCtti akka himanitti herrega dhaabbilee kunneenii cufuun hojjettoonnii fi maatiin isaanii gara 100,000 ta'an rakkoo hamaa keessa akka jiran himan. TPLF akka jedhetti herregi dhaabbilee tumsa Tigraay ugguramuu hojjettoonni 10,000 lakkaa'aman mindaa malee akka hafanii fi maatiin isaaniis rakkoo keessa jiru. Mootummaan federaalaa ji'oota 10 darbaniif boba'aa gara naannichaa erguu dhabuun damee geejjibaa irratti dhiibbaa guddaa kan geessise yoo ta'u hanqina boba'aa irraa kan ka'e ambulaansonni illee hojjechuu akka hin dandeenyes ibsicheereera. Kunis TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti walamantaa dhabuu uumuun waliigaltee Pretoria balaadhaaf saaxila jedhe. Ibsi kun mootummaa fi hawaasni addunyaa dhimma kanaaf hatattamaan xiyyeeffannoo akka kennan waamicha dhiyeesseera. Mootummaan federaalaa tajaajila hawaasummaa fi dameewwan murteessoo ta'aniif bajata adda kute akka deebisee eegalu gaafateera. Nageenyi naannichaa akka mirkanaa'uu fi hawaasni addunyaa fi qaamoleen qooda qaban akka gidduu seenan waamicha dhiyeessinas jedhe ibsi kun. Akka aangoonni Tigraay BBCtti himanitti bajanni kaapitaalaa birrii miliyoona 844 ta'uun ergamne. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetanaal Jeneraal Taaddasaa Warade dhimma mootummaa federaalaa waliin akka mari'atan eegamu keessaa tokko dhimma baajata kanaa ta'a jedhamee eegama. Dhimmi buqqaatota lixa Tigraay deebisuu furmaata dhabes dhimma marii isaanii ta'uu akka danda'u eerameera. Dhaggeeffattoota keenya odeessa ispoortii irra geenyee jirra. Waancaan Afrikaa dilbata dhufu Morokootti gaggeeffamuuf jira. Tapha jalqabaanii Morokoo fi Komoros wal ga'uuf jiru. Mohamed Salah dabalatee taphattoonni bebbeekamoon garas imalaa jiru. Waldorgommii kanaaf qophii akkamiitu taasifamaa jira? Taphattoonni achirratti eegaman fa'aa eenyudha kan jedhu mari'achuudhaa fi waayilakoo Zalaalam Taaddasaa waliin as istuudiyoo jirra. Zalaalam maaltu jira? Tole firoo waancaan Afrikaa kun Morookoon tu qopheessa gaa Morookoon qophii guddaa taasisaa turteetti kanaafi biyyoonni dorgommicha irratti hirmaatanis imalanii jiru shaakalachitti taasisaa jiru qophii taasisaa jiru Morookoon immoo waancaa kana injifachuudhaaf qophii guddaa taasisaa akka jirtus ibsamee jira. Taphni kun jalqabaa Morookoo fi Komoros gidduuttidha kan gaggeeffamu. Morookoon dhiyeenya waancaa addunyaa Kwaatar qopheessite irratti walakkaa xumuraaf darbuudhaan biyya Afrikaa jalqabaa ta'uun isheen yaadatamaa seenaa hojjetteetti. Leenjisaan isaanii Waalid Regraay ammallee waa guddaan akka sarraati eegamu dubbatee jira. Kanaaf gama biraatiin immoo biyyi seenaa hojjette Komorosidha. Komorosis waancaa Afrikaaf darbuudhaan seenaa guddaadha kan isheen hojjette. Kanaaf isaan lamaan gidduutti gaggeeffama. Leenjisaan Morookoo yaada tokko kennanii ture. Kanaan dura waancaa addunyaa irratti seenaa hojjennee turre. Amma daandiirra gaafan deemu lammiilee Morookoo namni hundumtu bara kana waancaa nuu injifattamiti jedhanii nu gaafataa jiru. Waancaa addunyaa irratti gahumsi argisiisne Afrikaa irrattis argisiisuu qabna jedhanii eegu. Namni tokkoyyuu waancaa kana dhabna jedhee yaadaan jiru. Kun immoo dhiibbaa keessa nu gashee jira. Wanta guddaatu nurraa eegama. Gam tokkoon deeggarsa akkasii qabaachuun carraadha, opportunity guddaadha. Gama biraatiin immoo akka waan guddaa nurraa eegamu waan hubanneef dhiibbaa keessa nu galchuu danda'a. Garuu qophii barbaachisu taasisnee jirra jedhee dubbatee jira. Morookoon taphattoota jajjaboo ni qabdi. Manchester United keessa kan taphatu Mazraawiin deemee jira. Manchester United taphataa kana dhabee jira jechuudha. Gama biraatiin taphattoonni liigii Awurooppaa gurguddoo keessa taphatan hedduun ni jiru. Karra eegaa isaanii dabalatee jechuudha. Karra eegaa jabaa addunyaa keessatti warra kaadhimaman keessaati Boonoo jedhama. Isaan kan eegamanii dabalataan waancaa kana injifannee asumatti hambisuu qabna kan jedhudha tilmaama isaan qaban jechuudha. Tole Zalaalam, tapha kanaan egaa Morookoon garee isaanii baay'ee eegaa jiru. Garuu biyyoota biraarraa immoo taphattoonni waancaa kana fudhatanii gara biyya isaaniitti akka galan kan eegaman eenyu fayidhaa? Kanaan duras immoo warri otoo eegamanii hin argatiin hafanfaa eenyudha? Isaanii irraa nu dubbatta? Taphattoonni maqaa gurguddoo qaban hedduun isaanii osoo waancaan injifatiin kan hafan jiru. Isaan keessaa amma kan beekamu Mohamed Salah biyya isaa Masrii wajjinitiin waancaan injifannee dhiyeenya dhaqqabee yeroo Liverpool keessa Sadio Maanee wajjin taphataa turan jechuudha. Senegaal waancaa isaan harkaa baastee jirti. Kanaaf Salaan waancaa Afrikaa kana injifachuu barbaada. Kan biraa kanaan dura kan beeknu maqaa guddaa kan qabu addunyaa irratti kubbaa miilaan Chelsea keessatti kan beekamu Didier Drogbaan Ivory Coast wajjiniin waancaa xumuraaf dhaqqabullee osoo mo'atiin hafuunsaa ni yaadatama jechuudha. Bara kanas immoo waancaa kana injifachuuf kanneen eegaman ni jiru. Fakkeenyaaf yeroo darbe shaampiyoonaa ta'e kan xumure Ivory Coastidha. Ivory Coast
waancaa Afrikaa ofumaaf qopheessanii ofumaaf injifatanii bara kanas taphattoota jajjaboo qabu. Amaad Diallo faa United keessatti kan beekamu achitti kan eegamu ta'a jechuudha. Taphataan biraa Ivory Coast keessaati eegaman hedduun ni jiru. Isaan keessaa Brian Mbeumo Manchester United irraa warra deeme keessaati. Zalaalam odeeffannoo nu biraan geesseef galatoomi firoon. Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf jennee goolabnee sagantichaa Hamzaa Hussein qopheessee Firaa'ol Balaayi dhiyeessaan ture. Boor sagantaa biraan dachaana nagaatti bula.